Raayyaan waraana Iraan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif misaa'elota baalastikiin ammayyaa fi dandeettii guddaa qaban kan Khoramshahr-4 jedhaman fayyadamuudhaan buufatoota waraanaa Ameerikaa biyyoota Qaxarii fi Bahrain keessatti argaman irratti haleellaa ulfaataa raawwatanii jiru. Buufatoonni waraanaa kunniin lameen humna waraanaa Ameerikaan abbaa giddu galeessaa keessatti qabduuf iddoowwan tarsiimaa fi baay'ee murteessoo ta'anidha. Misaa'elli kun akkamittiin sirna ittisa ammayyaa fi guddicha addunyaa kanaa jedhamu cabsuu danda'e? Ga'umsa misaa'elaa Iraan isa haaraa kanaa qabannee jirra. Televizhiniin Iraan Dambalii Ulfaataa misaa'elota gara lafa diinaatti erguu isaa yeroo labsu Tel Aviv fi kibba Israa'elitti saayireeniin akeekachiisaa akkuma faggaa waraanaatti osoo walirraa hin cinne iyyee jira. Suuraaleen naannichaa ba'an misaa'elonni kunneen sirna ittisaa tarsaasanii yeroo rukutanii fi gamoon dho'insaan yeroo raafamu agarsiisu. Kun lola qofa miti, kun cabaa lafeeti. Gama kaaniin Iraan isheen guyyoota darban lola lafoo fi samii irratti xiyyeeffattee turte. Har'a ishee gara galaanaatti dheeressuun mootii galaana Ameerikaa doonii guddittii USS Abraham Lincoln irratti tarkaanfii rifachiisaa fudhattee jirti. Bal'inaan dhageessu. Torbanoota darban keessaa yeroo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin xiyyaaraan rukutan yeroo Iraan gubattuun namoonni baay'een gaaffii tokko kaasanii turan. Michuun Iraan inni guddaan inni Ameerikaa akka bofaatti jibbusuun eessa jira? Kiim Joong Un maaliif cal jedhee moo sodaatee boolla seenee? Miidiyaaleen hawaasaa qosaadhaan guutamee suuraa Kiim raadarii ilaaluu fi anas waraana kanaaf na waamaa jedhuun fakkeessanii hojjetan. Garuu Kiim kunoo addunyaaf ergaa sodaachisaa qabatee Iraan cina hiriiruun dhufee jira. Yoo gaxumuraatti nuuf faana turtan iccitii bal'aa dhageessu. Qophii keenyaa like gochuun jalqabaan affeerraa keenyaa yeroo maraatiin. Yooyyaa shamaar kafunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים, אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. Akka gabaasaa miidiyaaleen addunyaa keessattuu buufanni tamsaasaa biyya Faransaay LCI jedhamuun ifoomsetti raayyaan waraanaa Iraan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif misaa'elota baalastikiin ammayyaa fi dandeettii guddaa qaban Khoramshahr jedhaman fayyadamuudhaan buufatoota waraanaa Ameerikaa biyyoota Qaxarii fi Bahrain keessatti argaman irratti haleellaa jabaa raawwatee jira. Buufatoonni waraanaa kunniin lameen humna waraanaa Ameerikaan abbaa giddu galeessaa keessatti qabduuf iddoowwan tarsiimaa fi baay'ee murteessoo ta'anidha. Fakkeenyaaf buufanni qilleensaa waraanaa Al-Udeed inni biyya Qatar keessatti argamu dhaabbata waraanaa Ameerikaan naannicha keessaa qabdu keessaa isa guddaa yoo ta'u wiirtuu ijoo duula qilleensaarraa ajajaan giddu galeessaa Ameerikaa itti hoogganudha. Haaluma wal fakkaatuun buufanni waraanaa biyya Bahrain keessa jiru ammoo wiirtuu dhaabbata humnoota galaanarraa Ameerikaati. Humni kunis nageenya bishaanotaa fi galaanotaa naannoo galoo galaana Arabiyaa fi waraana galaanarraa itti gaafatamummaa guddaa kan qabudha. Misaa'elli Iraan haleellaa buufatoota waraanaa kanaaf itti fayyadamte kun maqaa biraam Keebar jedhamuunis kan beekamu yoo ta'u meeshaalee waraanaa baalastikii Iraan ofiisheetii oomishtu keessaa isa dandeettii guddaa qabuu fi teekinooloojii ammayyaawaatiin ijaaramedha. Misaa'elli kun fageenya kiiloomeetira 2000 balali'uu kan danda'u yoo ta'u dandeettii kanaanis guutummaa abbaa giddu galeessaa Israa'eliin dabalatee akkasumas buufatoota waraanaa Ameerikaa naannoo galoo galaanaa jiran hundaa dhaqqabee rukutuu danda'a. Dheerina meetira 13 fi dalgee meetira 2 kan qabu misaa'elli kun mataa dhukaatuu ulfaataa kiiloogiraama 1500 hanga 1800 baachuu danda'a. Kunis meeshaalee waraanaa baalastikii Iraan qabdu hunda keessaa ba'aa dhukaatuu guddaa akka baatu isa taasisa. Dandeettiin ba'aa ulfaataa baachuu kanaafis ijaarsawwan waraanaa baay'ee ciman, wiirtuuwwan ajajaa waraanaa, gosaalee dhiyeessii fi buufatoota xiyyaaraa caccabsee balleessuuf filannoo isa duraati. Dabalataanis misaa'elli Khoramshahr-4 kun fooyya'insa guddaa kan sirna humna oofuu fi
kallattii qabsiisuun gaayideensi irratti kan godhameefidha. Keessumattuu sirna balallii daqiiqaa dhumaarratti mala ofiin of hoogganuu jedhamu waan hidhateef yeroo bakka dhukkatuuf jedhuufi gara lafaatti deebi'uun daqiiqaa dhumaarratti kallattii fi sarara balalliisaa jijjiiruu danda'a. Dandeettiin kun immoo sirnoota ittisaa misaa'ilaa ammayyaawaa fi gurguddoom kanneen akka Patriot, Tiyaad, Har'a fi David Sling warra naannicha keessatti eenyatti eegumsaaf dhaabbatan raawwateem dogoggorsiisuudhaan akka isaan misaa'ila kanaan qilleensa irratti kuffisuu hin dandeenye godha. Gama biraatiin haleellaa buufatoota Ameerikaa Qaxarii fi Bahrain keessatti raawwatame kana cinatti guyyuma kanaan raayyaan waraanaa Iraan misaa'ilota baalastikii gara 600 fi diroonota gara 2000 ta'an kallattiin gara biyya Israa'elitti furguggisee jira. Tarkaanfiin kunis walitti bu'iinsa guddaa fi waraanaa ifaa Quraana 28 bara 2026 keessa Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti eegale keessatti haleellaa misaa'ilaa fi diroonii qindaa'aa isa guddaa fi seenaa keessatti hamaa ta'e galmaa'ee jira. Halkan sanbataa gara dilbataatti yeroo bari'u samiin Israa'el urjiidhaan osoo hin taane misaa'ilota baalastikii ulfaatoo ta'aniin uffifamee jira. Televizhiniin Iraan Dambalii Ulfaataa misaa'ilota gara lafa diinaatti erguu isaa yeroo labsu Tel Aviv fi kibba Israa'elitti saayireniin akeekkachiisaa akkuma faaggaa waraanaatti osoo walirraan cinnee iyyee jira. Suuraaleen naannichaa ba'an misaa'ilonni kunneen sirna ittisaa tarsaasanii yeroo rukutanii fi gamoowwan dho'insaan yeroo raafaman agarsiisu. Kun lola qofa miti, kun cabaa lafeeti. Garuu oduun inni hunda caalaa addunyaan asisee fi hidda dhiigaa dinagdee addunyaa kutee galaanarra ture. Eegduun warraaqsaa Iraan tarkaanfii seenaa keessatti murtii dhumaa jedhamuu danda'u fudhatee jira. Kaleessa ganamaa Iraan galaana Hormuz guutummaatti cufuu ishee labsitee jirti. Haa ta'u malee cufamuun kun addadha. Iraan galaanni kun hundaaf hin cufamne. Inni cufaa kan ta'e dooniiwwan Ameerikaa, Israa'el, Awurooppaa fi michoota isaanii qofaaf jettee jirti. Kun tarsiimoo siyaasaa fi waraanaa isa sadarkaa olaanaati. Iraan biyyoota baam akka Chaayinaa fi Raashiyaa biyyoota diina hin taaneef karaa bantee jirti. Biyyoota dhiyaa qofa hudhuuf murteessitee jirti. Yeroo waraanaa furtuun galaana kanaa harka Iraan jira. Dooniin diinaa kamiyyuu as keessa darbuuf yoo yaalte ibiddaan gubatti jechuun eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan akeekkachiisaa mamii hin qabne kennee jira. Akeekkachiisni kun jecha qofa hin turre battalumatti gara gochaatti jijjiiramee jira. Kaaba galaanaa Arabaa keessatti dooniin boba'aa Ameerikaa tokko ajaja kana cabsitee darbuuf yeroo yaaltutti misaa'ila Iraan rukutamte yeroo ammaa kana bishaan gubbaarratti boba'aa jirti. Dooniin kun gubachuun ishee Ameerikaa fi Awurooppaadhaaf ergaa ifaa dabarsee jira. Boba'aan naannoo kanaa isiniif dhowwamaadha. Tarkaanfiin Iraan kun dinagdee addunyaa raasee jira. Dooniiwwan boba'aa dhibbaan lakkaa'aman bishaan irra dhaabbatanii jiru. Iraan nuti seerota addunyaa yeroo waraanaa kabajuun mirga galaana keenyaa to'achuuf fayyadamneera jechuun falmiti. Haaluma wal fakkaatuun Iraan isheen guyyoota darban lola lafoo fi samii irratti xiyyeeffattee turte. Har'a harka ishee gara bishaanitti dheereffachuun mootii galaana Ameerikaa doonii guddittii USS Abraham Lincoln irratti tarkaanfii rifachiisaa fudhattee jirti. Afyaa'in opereeshinii waraanaa Iraan Koloneel Iman Taajik sagalee injifannootiin akka labseetti. Dooniin guddittiin Ameerikaa kun daangaa galaana Iraan irraa kiiloomeetira 340 qofa fagaattee galaana Hormuz to'achuuf dhiyaattee turti. Kun Iraaniif diina balbala irratti dhufee ture. Haa ta'u malee humna galaanaa eegduu warraaqsaa dirooniiwwan fayyadamuun haleellaa qindaa'aa fi saffisaa irratti bananii jiru. Wanti hundarra nama dhibuu fi xiinxaltoota waraanaa afaan qabachiisee bu'aa haleellaa kanaati. Koloneel Taajik akka jedhutti dooniin Lincoln isheen magaalaa sibiilaa jedhamtuu fi humna niwukileeraan sochootu kun haleellaa diroonii Iraan dandamachuu dadhabdee saffisaan baqattee jirti. Dooniin kun amma iddoo turtirraa kiiloomeetira 1000 ol duubatti deebitee gara dakka bishaanitti fagaachuuf dirqamtee jirti. Kun Ameerikaadhaaf kasaaraa waraanaa qofa osoo hin taane salphina siyaasaa guddaadha. Addunyaan yeroo ammaa kana akkuma doonii obomboleettii hamaa keessaa seentee kallattiitti deemtu wallaaltee raafamaa jirti. Iji biyyoota dhiyaa, ija Ameerikaa fi Israa'el akkasumas iji miidiyaalee addunyaa martii gara ba'a giddu galeessaa gara Teeraanii fi galaana Hormuzitti xiyyeeffatee ibiddaachitti boba'aa jiru qofa ilaalaatti jira. Garuu osoo isaan achi ilaalanii dugda duuba isaaniitiin ba'a fagoo irraa gaaddidduun sodaachisaa kan onni nama haaromsiisuu fi seenaadhumaa barreessuu danda'u tokko suuta jedhee ol ka'aa jira. Innis mooticha sodaachisaa abbaa niwukileeraa Kiim Jong Un. Torbanoota darban keessaa yeroo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin xiyyaaraan rukutan yeroo Teeraan gubattu namoonni baay'een gaaffii tokko qabu turan.
michuun Iraan inni guddaan inni Ameerikaa akka bofaatti jibbu sun eessa jira? Kiim Joong Un maaliif cal jedhee moo sodaatee boolla seenee? Miidiyaaleen hawaasaa qoosaadhaan guutamee suuraa Kiim raadarii ilaaluu fi anas waraana kanaaf na waamaa jedhuun fakkeessanii hojjetan. Isaan Kiim Joong Un waraana kana keessaa dhabamuu isaa akka dadhabinaatti yookaan akka dagatamuu takkaatti fudhatan. Garuu dogoggorri guddaan addunyaa isa kana. Kiim Joong Un hin rafne, inni hin dagatamne, inni yeroo addunyaan ishee Teheraan irra keessu inni ammoo furtuu badii isa dhumaa qulqulleessaa ture. Har'a oduun Pyongyang irraa gosa miidiyaa hawaasaa sanaa gara naasuu fi dhiphinaatti jijjiiree jira. Kiim Joong Un callisa isaa cabsuun uffata isaa isa gurraacha uffatee ija isaa keessatti ibiddi diinummaa osoo boba'u tarkaanfii seenaa fi sodaachisaa ta'e fudhatee jira. Oduun ejensii oduun Kooriyaa saaxilee akka mirkaneessutti Kiim Joong Un magaalaa Nampoo ishee qarqara galaana dhiyaa Kooriyaa irratti argamtu keessatti argame. Achi keessatti iddoo ijaarsa doonii waraanaa daawwachuun bineensa galaana Har'a kan maqaan isaa Choi Haihun jedhamu eebbisee jira. Garuu wanti nama naasisu doonii kana miti, meeshaa doonii kanarraa furguggifamuudha. Kiim osoo golfuun ajaja kennee battaluma sanatti doonii Har'a sanarraa misaa'elli kruuzii istiraatejikii jedhamu sagalee lafa raasuun samii tarsaasee barrisee. Jechi istiraatejikii jedhu kun afaan waraanaa Pyongyang keessatti hiika salphaa hin qabu. Inni koodii dhokataa nuukilaraa jechuudha. Kiim Joong Un misaa'ela kana yeroo ilaalu ergaa ifa tokkoom addunyaatti dabarsee ani doonii waraanaa kiyyaa hundaa humna nuukilaraatiin hidhachiiseera, galaanni kiyyaa galaana du'aati. Mee haala kanaan wal qabsiisnee haa ilaallu. Yeroo Ameerikaan dooniiwwan ishee Abrahaam Lincoln Gerald Ford gara Iraanitti ergitee Kiim Joong Un immoo doonii isaa kan nuukilara baatuun gara galaanaatti gadi dhiisee kun tasa kan ta'e miti. Kun deebii kallattii fi michummaa dhiigaa inni Iraan wajjin qabu agarsiisa. Kiim Joong Un Iraan diina tokko qabu, innis impeeriyaalizimii Ameerikaadha. Kiim akkas jedhee yaada. Har'a Iraan yoo kufte boruu dabareen kiyya, kanaafuu Iraan kufuun ishee anaafis kufuudha. Hubannoon Kiim Iraan irratti qabu hubannoo michummaa qofa osoo hin taane hubannoo wabii jireenyaati. Iraanii fi Kooriyaan kaabaa waggoota dheeraaf teekinooloojii misaa'elaa fi nuukilaraa wal jijjiiraa turan. Misaa'elonni Iraan har'a Tel Aviv guban dhiiga teekinooloojii Kooriyaa kaabaa of keessaa qabu. Kanaafuu Kiim yeroo Iraan rukutamtu ilmi isaa akka rukutametti lakkaa'ama. Gabaasni Yoonhaab yookaan Kooriyaa kibbaa akka jedhutti Kiim ajaja haaraa dabarsee jira. Waggoota 5 dhufan keessatti dooniiwwan waraanaa gurguddoo fi humna nuukilaraa qaban dabalataan haa ijaaraman. Inni kana kan jedheef nageenyaaf osoo hin taane lola dhumaa Ameerikaa wajjin godhamuuf qophaa'uuf. Kiim humna galaana keenyaa saffisaan guddifnee bishaan jalaa fi bishaan gubbaa irraan diina keenya adabuuf qophii ta'uu qabna jedhee jira. Xiinxaltoonni waraanaa Kiim Joong Un akka dhokotaatti ilaalu. Pireezidaantiin Tiraamp Iraan irratti xiyyeeffate osoo jiru Kiim Joong Un gama baatiin adda waraana lammaffaa banuu danda'a. Ni yaada yeroo Ameerikaan lola Iraaniin qabamtee jirtutti Kiim Joong Un misaa'ela isaa gara buufata Ameerikaa kan Guam yookaan Jaapaanitti yoo qajeelche maaltu ta'a? Humna Ameerikaa bakka lamatti ramaa dhiphinna addunyaa dachaadhaan dabala. Kiim kana sirriitti beeka. Kanaafuu ani isaas hin jira, qophiidhaan yoomiyyuu ajajaan Iraan cina dhaabbachuun an kenna jechaa jira. Kiim Joong Un nama miiraan oofamu miti, inni nama herregaa badii waliin beekudha. Ameerikaan Iraanin jilbeenfachiisuu yoo barbaadde jalqaba ana bira darbuu qabdi jechuun dhaadachaa jira. Suuraan inni doonii Choi Haihun irra dhaabbatee bishaan garaa isaa keessaa nuukilara baatu ilaalu sun suuraa hoogganaa biyya isaa jaallatu qofa osoo hin taane suuraa goota addunyaa sodaachisuu kan Iraan cina dhaabbachuuf murteessedha. Walumaa galatti har'a Iraan kophaa ishee miti. Iraan misaa'ela qabdi. Iraan galaana Hormuz qabdi. Iraan michuu sibiilaa Pyongyang ta'ee furtuu nuukilaraa quba kaa'ee eegu qabdi. Kiim Joong Un ani kophaa hin turre, ani qophiin xumuraa ture jechuun har'a addunyaa dammaqsee jira. Waraanni kun waraana ba'aa giddu galeessaa qofa miti. Inni waraana addunyaa ta'uuf qarqararra ga'ee jira. Ameerikaan Iraanin tuquun ishee simbirroo qofa osoo hin taane jawwee hirribaa dammaqsuu ishee har'a mirkanaa'ee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a ta'an subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa.